Dinnichi jabaataa yeroo bishaan ho'aadhaan affeelamu baay'ee lallaafaa ta'a. Killeen dhangala'aan yeroo bishaan ho'aadhaan affeelamu baay'ee jabaataa ta'a. Agartee obboleessu, jireenya kee keessatti rakkoo si qunnamu aduun ta'in rakkoo sanaaf furmaata ati laattu jira. Baradoonii yookaan taljiin jabaataan sun yeroo aduu keessatti daqiiqaa muraasaaf bahu ni baqa. Simintoon bishaaniin waliin maktee yeroo aduu keessa gootu yeroo muraasaa booddee dhagaanii ta'anii jabaata. Atis immoo jireenya kee keessatti qormaata si mudatuuf baqxee akka baradoo yaatamoo wees jabaattee akka simintoo taata. Agartee obboleessu, jireenya kana lafarratti qormaan ilma namaa hundumaa ni mudata. Garuu furmaanni nun deebisnee rakkoo sanaaf laannudha. Rakkoon si mudatu kan si jabeessu malee kan mogolee si cabsee karaatti si hambisu hin ta'in.